Garuu bootaa mee na aarsitee jirta. Maal garuu akkasii nama godhu. Hai aaree jiraan nadis yaa'u. Bar an waan takka sirraa neeyne wanni kun. Akkamii waan akkasii na gootaati islaamaami. Boo namatu dhufee waa'ee keebe dhufee natti man yaar. Maal jeen? Dhufaniitumaan evoluun akkana siin jedhe jedhanii natti man an aaree mataan na dhukkubee galgala rafee ganama irri barraa ka'e wanti jedhamu. Ani fa'aasee shama eemu. Isuma nama meeqa nama ganda kana. Fidi abbaasa qabda. Oo fidee maal goota? Fidi akkami? Dhugaa bifiti. Hintoo boo waloluu deemtanii yaala. Hintoo waloluu deemtanii mi? Dhugaa. Hai garuu ana footoo tulaa siin jeera ool. Dhugaa dubbataa. Afoo naala. Dhugumaan baanaa. Dhugumaan. Dhugaadha. Ma akkamittiin soba balaan dhugaa? Eenyuutu si amadde? Hayyaa. Booduu baanii. Abbootu dibina. Hayyee booduu biraa gitaatee. Amma namni otoo haasawa qabatamaan taa'anii hoggansi fide akkam gootaa tarkaan fi duraatti fudhatu jedhe. Ani amma malee nannee. Namne. Dhugaa waa. Takka sama dheen beeku. Sa. Gaariidhaan malee. Galatoomne hedduu. Kan hin jedhe amma tarkaan fi akkamii fudhattaati immoo haasawa qabatamaan taa'anii namni si fide. Haasawa qabatamaan taa'anii sitte akkuma namni siin jedhe burqaasaan barbaade. Burqaasaa. Eessaa fidde. Hubachuu jechuudha. Eessaa fidde. Nama sana dhiyeessi. Maaliif akka dubbatu. Anaaf si walitti naqu immoo isa diinaati moo isa anaaf si jaaru immoo isa anaaf si walitti diiguuti. Ramadaanaan baga siin gahe. Thank you. Nagaa. Fayyaa. Namatu waa'ee keessan dhufanii natti himan. Akkana jechuun hamaa kiyya kan isin dubbattan wayii jechuudha. Dhufeetii na hime ani immoo gadi hedduu takka rifadhe. Dhufaatuu irraa ofirraan kufe galgala rafee ganama hirribaa irraan ka'e. Yoo. Kaleessa. Eenyuun kan naan jaannaan isaanii jaanii qubaan na mul'isan. Maal inni? Na hamattan jaan. Maal inni maqaan kee hin beeku? Qubumaan agarsiistaniitu maal na hamattan jaan. Wasin beektantu dhufee na himan. Immoo hedduu takka isin jaaladha. Fiditoon na bira taasisiisi. Haa nama san. Waaw maqaan kee yooni. Keerii kan kee kinoo si argee yooni. Kinoo TV Afrikaatti maalidha maanni dabarsa jechuu kan kee malee. Kan sanumaan eegasuma si jaaladha iyyuu malee waan keeyyuu si hin beeku. Waama TV Afrikaatti si argee. Yoo jettan illee anaaf ho'i naallaa. Si jaaladha. San immoo doo fiite. Ani waan keeti miti. Makuma hankee hin dhoyi. Makuma hankee namaa waliin haasa'ee hin beeku. Ishee ho'i naallaa. Yoo haasa'e iyyuu ani takka warra kiyya waliin hundeemu TV Afrikaa isa jedhee si haasa'e malee. Egaa warra kiyyattuu maqaan kee keeti nama dhiiruma abbaa tokko dubartiiwwan maqaa hankee hin beeku. Hayyaa ho'i naallaa na jira. Afwalillah wato nama san namatti mul'ate bareeda. Kumayyuu naasoyne afwalillah. Hayyaa. Mudaan lerfe. Afwan. Otoo namni haasawa qabatamaan taa'e tokko isin fidee dhufe tarkaanfiin dura isin fudhattan maalidha? Qabatama san. Amma yeroo baay'ee namni yoo waan qabatamaa hin taane takka hoggaa dhagahu yommuu san ka dallaniitiin gara tarkaanfiitti deemuufaa jira jechuun gorsaa gama kanaan dabarsan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Kana wanni jechuu yennu awwala muslimni waan mararratti sobrii godhuu qaba. Saa. Sobrii sun akkamitti argatuu danda'a awwala akka waan sun isa argee qaamni isa oo'een sobrii san yeroo san obsa qabaachuu qabaa jechuudha. Sadarkaan duraa. Hayyee. Obsa godhuu qaba awwalumarra. Gara tarkaanfiitti osoo hin deemin. Osoo hin deemin yoo san obsa hin godhin egasii waan san dabarsee utaalee maal jedhee waan san baada godhee obsa yoo godhe. Gara waan birootti deemuu danda'a. Ajiriin argatu. Saa. Obsa san awwalarraa godhuu qaba. Muslimni awwal. Akkasii galatoomaa baga ramadaanaan illee siin gahe. Hayyee walumaanuma hayyaa. Nuhibbukum fillah. Shukran. Nama sibira jiru duna hime bar dhufe. Nama tu dhufe waan kee hamaa dubbatee jeeti na hime. Anne hedduu akkas jaaladha waan si jaaladhu akkas jaaladhu beektu ati. Hedduu akkas jaaladha. Maqaa kiyya waliin jechuudha. Maqaa mi akkanumatti qubaan agarsiisanii. Wallaahi.
Garuu wanni isaan natti himan gaa mucaan kun baay'ee yeroo baay'ee masgiida seenaa jedhaniiti nama gaariidha. Akkasitti piraank godhamtee jirta. Ramadaanaanis baga siin gahe. Kofalta aboo dhiisaan koflutti hin jiruuti. Maal namatu dhufee bar waa'ee kee natti hime waa'ee kee hamaa kaatee haasoo itti. Maa waan akkana nama godhu angas jaalladhu ni beektaa. Sirraamo. Anaa si boo jedhan. Waan kee maal dubbadha? Toltuu ta'e malee maal dubbadha? Toltuu maal? Tanfa. Badduutee dubbadhe. Mee tanfa dubbatte? Badduutee dubbadhe eegaa? Eegaa? Animu. Dhufeetu maal godha himu arrifadhee waan akkana maal maaf naan jedheetiin nama moo maal goota nama wallaluu deemtanii? Toltuu malee haasa'in beeku. Toltuu tanfa haasoo hiitee duuba. Akkaatiin hidda baasuu faagaa. Wallaahi. Maal godha? Afaan ilaallaa. Siidiseetiin jira. Maal naa liista? Maal naa liista? Maal si godhina? Jechuun waan ati namatti hundaaf siidiseetiin jira. Maami ramadaanii dhufee jira mi? Siidisee jira. Amma waan na gootee afaan ilaallaa jedha. Omta akkasiin goonee baran. Wanni si godhu takka illee hin jiru. Toltuu ta'e malee baduu ta'e haasa'in beeku. Hayyi bakka yeroo biraatiif illee akkasumatti taasisa. Si hayyameetiin jira. Afaan ilaallaa. Innan jedhe. Beekta miti biyyaa kana. Aariin irraa badeera malee nyaateeroo deeqaa takka mee hajaa takka itti hajaa jabduu takka itti yaa bositti naaree jira. Dhugaan sitti naaree jira namni dhufee waa'ee dura na geeffadhu gaa dhufanii waa'ee keenatti man ana akkasi jaaladhu ni beektaa mi mu waan isa hoggande goo hedduu takka rifadhe. Amantii kun assalamu alaikum.